dirra kaleessa kalambaa dirra kaleessa ragaasi tuute ilma abbaa wallaalame kunoo nutti ka'e kan garaa baraa barumatika kan garaa baraa barumatika barruu bira gahe baddiluun cittoorratti fantoo nutti ta'e yoo galtuun diddaa sirratti baachuu yoo galtuun diddaa sirratti baachuu abbaadhaan ceemamte itti mi'oofaa hubattu bakka argamte yoo galtuun diddaa sirratti baachuu yoo galtuun diddaa sirratti baachuu abbaadhaan ceemamte itti mi'oofaa hubattu bakka argamte. kalambaa dirra kaleessa kalambaa dirra kaleessa ragaasi tuute garrabbaa wallaalame kunoo nutti ka'e yoo rakkoon qabdee rakkate dhiirri yoo rakkoon qabdee rakkate dhiirri ittuu cima malee gardallee hambaartu nu mormaa jarri kalee yoo garaan obsee dadhabe maayii yoo garaan obsee dadhabe maayii dubbiin ifa baha mafsanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a amma saafintii nurratti faarsu ammoo kaanintii nurratti faarsu hafteen jara kalee gardallee iyyaa jira gulguun nama kalee garaa fi baraan baraan lakkoofnu garaa fi baraan baraan lakkoofnu lakkoofsi nu gahe numatu waliin morma silaa morma ta'e kan garaa baraa baruma beeka kan garaa baraa baruma beeka baru. Garagaratti magaalota garagaratti kan hojjetame aangawoota mootummaa yeroo san taayitirra jiran raayyaa ittisa biyyaa humnoota poolisii agaazii jedhamanii fi akkasumas immoo humnoota poolisii naannoleettiin egaa yakka ulfaataa lammiilee biyyattii irratti addatti Oromiyaa keessatti dalagame kana qaamni itti gaafatamee haga ammatti tartiiba seerattiin dhimmi isaa hordofamaa jiru hin mul'atu. Kun jechuun Itoophiyaa keessatti maal jechuudha mee asirraa kaan? Galatoomii Badrii kun akkuma beekamu waggaa 27 darban keessatti mootummaan aangoorra ture qaama adda addaa jaarmayoota siyaasaa adda addaa walitti fiduudhaan tuuta jaarmayaa tokko erga uumanii naannoo adda addaa hiratanii bulchaa turanii Oromiyaa irratti kan bulchaa ture aangoo mootummaa qabaatee kan Oromiyaa irratti bulchaa ture jaarmayii siyaasaa kan hundi keenya beeknu jaarmaya ADUO yookaan immoo OPDO kan jedhan aangoo abbaa seerummaa aangoo seera baasuu aangoo seera tumuu qabatee akka mootummaatti of hundeessee biyya sana bulchaa ture. So yakki mirga namoomaa sarbuu akkasumas immoo gocha suukkanneessaa ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammii adda addaa qaqqabaa ture. Kana keessatti kanneen hirmaatan dhuunfaadhaanis haa ta'uu yookaan immoo jaarmaya keessattis jaarmaya isaanii bakka bu'anii kanneen hirmaatan itti gaafatamummaa seeraa
jalatti akka itti gaafatamaniif gama seeraatiin hojiin adda addaa hojjetamaa tureera. Garuu gara sanatti osoo hin deemin dura ga'een yookaan shoorri jaarmaya OPDO maal fakkaata? Waggaa 27 keessatti akka Oromiyaatti shoora maalii qabaachaa ture kan jedhuuf naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa olaantummaadhaan kan bulchaa ture jaarmayaa dhaada'uu waan ta'eef itti gaafatamummaa adda duree yookaan immoo primary offender jedhameeti kan laalamu. Jaarmayoonni addawaawii warri kaan hafan sadan immoo itti gaafatamummaa waloo qabaachuu danda'u jechuudha. So Konni kun kan dalagaman sadarkaa naannoo fi federaalaatti illeedha. Gareen TPLF ammoo waggoottan 27 biyyattii bulchaa ture erga mormii uummataatiin injifatamee Maqaleetti galee amma immoo dhiheenya kana akka waan waggoottan 27 kana waan gaarii Itoophiyaa keessatti hojjetetti dubbataa jira. Kun jechuun maal jechuudha? Mee isuma kanaan wal qabatee Dr. Haanook ija seeratti ni olaanne. Kun yakkoota waggaa hedduun dura raawwatan kana dhoksuudhaaf seenaa yeroodhuma dhiyoo fuula keenya duratti ilaalamu kana dhoksuudhaaf gara qaama tokkoo yookaan jaarmaya tokkootti qofa itti gaafatamummaa geessuu barbaadanii biyya sana olaantummaadhaan yookaan immoo olaantummaa siyaasaa kan qabaachaa ture mootummaa TPLF jechuudhaan kanneen akka OPDO kanneen akka Amaaraa fi kan warra Kibbaallee kanarraa bilisa gochuuf fedhan. Kana hubachuudhaaf yaadni kun yaada dogoggoraa ta'uu isaa hubachuudhaaf jaarmayni siyaasaa EPRDF yookaan immoo Addawaawiin akka tuuta garee tokkotti yeroo ilaalu itti gaafatamummaa isaan qaban itti gaafatamummaa waloo fi itti gaafatamummaa dhuunfaa qaba. Kana jechuun joint and several responsibility kan jedhan qofaadhaan qofaas itti gaafataman akka waloottis itti gaafataman. Hunduu garuu naannoo isaa irratti ajjechaa fi gochisuu kenneessaa qaqqabaa tureef olaantummaadhaan naannoo isaanii kan hoogganaa turan kan gaggeessaa turan jaarmayoota sanatti itti gaafatamaa jechuudha. Yeroo ammaatti mootummaan yeroo ammaa aangoo irra jiru mootummaa haaraa miti. Sirna haaraa miti. Sirna siyaasaa haaraan hin dhufne, mootummaa haaraan hin dhufne. Kanneen waggaa 27 darban keessatti ilmaan Oromoo dararaa ba'an, hacuucaa ba'an, uffata jijjiirratee, sagalee jijjiirratee, bifa jijjiirratee, maqaa jijjiiramaan as ba'e. Uummannis kanaaf abdii xiqqishoorra kaatee yeroodhaaf obsaan eegaa ture jechuudha. So waggaa 27 rakkoo yookaan immoo gocha suukanneessaa raawwachaa turan dhoksuudhaaf akka waan haaraa lafaa ka'anii har'a uumamanitti kanneen kaleessa hidhaa turan, kanneen kaleessa dararaa turan har'as deebi'anii itti qoosuudhaan, itti baacuudhaan Oromoon akka seenaa dheengaddaa irraanfattetti yakka kan hundumaa mootummaa TPLF irra qofa kaa'uun dogoggora seeraa guddaa. Mootummaan TPLFs, mootummaan OPDOs hundumtuu qondaaltonni wal qixa itti gaafataman. Kanaaf seenaaf akka ol kaa'uuf qofa osoo hin taane ragaan nuyi funaanaa baane, ragaan nuyi qindeessaa baane amma yeroo ammaatti walitti qabnee tokko tokkoon itti deemaa akka jiru kan ta'e akkasumas immoo namoonni yookaan qondaaltonni tokko tokko gara biyya hambaa addaatti kan baqatan waan jiraniif Oromoo dararanii ajjeesanii ba'anii biyya biraa deemanii
retire gochuun yookaan immoo sooroma ba'uun hin danda'amu jechuudha. Tole Dr. Haanook Gabiisaa namoonni yakkasan hojjetan akkuma reefu jenne hedduun isaanii ammallee biyya keessa jiru. Erga jijjiiramichi dhufe immoo maqaa dhiifamaatiin hundi walitti dabalameeti kan irra dabrame gochoonni waggoottan 27 keessa dabarre kana raawwataman akka waliigalatti jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Eessatti kan dogoggorri uumamee qaamoleen ammoo yakka kana dalagan akkaataan itti seeratti dhiyaatan isin ogeeyyonni seeraa kan idil addunyaa Oromoo yeroo ammaa sochirra akka jirtattu dhagahamaa jira. Mee qaamolee biyya keessa jiran keessattuu taayitarra jiran kana akkamiin bifa haarayaatiin waan isaan kaleessa dalagan san ittiin gaafatuu hin danda'u Dr. Haanook? Kana gam lamaan laaluu qabna. Gam tokkoon kanneen jaarmaa OPDOs yookaan immoo jaarmaa TPLF ta'uu kan adda biraa keessatti hirmaachaa turanii biyya badanii kan ba'anii biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, biyya Eeshiyaa keessa kan dhokatanii jiraatantu jiru. Xiyyeeffannoon keenya jarreen kana. Biyya keessaa ba'anii gaafa deeman sirna olaantummaa seeraa biyya ambaatiin waan bulaniif biyyi ambaa keessumaa fakkeenyaaf biyyoonni Awurooppaa hedduun sirni mana murtii isaanii yakkoota akka kanaa biyya isaaniitti yakka dalaganii kan dhufan itti gaafatamuu akka danda'an ni eeyyama. So xiyyeeffannoon nuti gochaa jirru namoota biyyaa badanii gara biyya ollaa yookaan biyya ambaatti deemaa jiran irratti qorannoon yakkaa akka gaggeeffamuuf mana murtiitti akka dhiyaataniif kan dalagaa jiru. Inni lammaffaan qondaaltonni ammayyuu waggaa hedduudhaan dura aangoora turanii ammas aangoora kan jiran kan Oromoo ajjeesaa ba'anii ammas Oromoo kan ajjeesaa jiran aangoo qabatanii ni jiru. Kanneen akka kanaa furmaanni isaa furmaata seeraa yookaan immoo furmaata mana murtii miti. Kanneen akka kanaa furmaanni ta'uu kan danda'u furmaata siyaasaati. Furmaata siyaasaa yookaan immoo political solution. Kana jechuun mootummaan aangoorra jiru yakkamtoota of keessatti qabatee ofiisaa yakkamaa ta'ee yakka kanaan dura dalageef dhiifama gaafachuu dhiisee namoota irra deebi'ee yakkamaa gochuun namoota kanaan dura hidhee dararaa ture akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa irra deebi'ee yakkamaa godhee miidiyaa irra dhiyeessuun kun iyyuu yakka mataa isaa danda'e. Sababa kanaatiif furmaanni warra aangoorra jiru maali? Yoonaa jettu manni murtiif seerri furmaatan ta'u. Aangoon isaan harka jira, manni murtii isaan harka jira, poolisiin isaan harka jira, abbaan seeraa, abbaan alangaa isaan harka jira. Furmaanni furmaata siyaasaati. Kan ammoo kan fiduu danda'u uummata. Uummatni akkuma itti wayyaanee aangoo irraa kaase, akkuma itti viidiyoo aangoo irraa kaase, amma of eeggannoodhaan xiyyeeffannoodhaan yoo mootummaan kun fudhatama siyaasaa yoo dhabe uummanni furmaata ofiif kennuu danda'a jechuudha. So gam lamaan uummanni akka baru barbaanna. Xiyyeeffannoon ogeessota seeraa idil addunyaa Oromoo yeroo ammaa kanneen Oromoo ajjeesanii dararanii dhokatanii of qulqulleessanii biyyaa ba'anii biyya ambaatti badan. Ka biyya jiru walitti deemu. Ka biyyaa ba'e hordofaa jirraa jechuudha. Tolmee namoonni amma biyyaa ba'an jettu kun sadarkaan hojii isaan irra turanii fi naannoo itti badii kana dalagan wanni qulqulleeffatamee adda bayame jira. Biyyoonni isaan itti baqatan lakkoofsi isaanii namoota biyya keessaa baqatan yakka biyya keessatti dalagan jettan kana Dr. Haanook wanni uummatatti hin dandeenye. Haga ammaatti kan beeknu namni hedduun biyyaa ba'ee hin baqanne nama muraasa kan nuyi beeknu kan hordofaa turre. Adda dureedhaan qondaalli beekamaan tokko komishinera kan ture maa'ikalaawwii bakka itti Oromoon harkaaf miila dhabde, bakka itti shamarreen Oromoo gudeedamte, bakka itti eenyummaan Oromoo tuffatame kan hoogganaa ture. Qondaalli tokko komishinera ittaanaa kan ture. Namoota inni dararaa ba'e, namoota inni gudeedaa ba'e, namoota inni torchar gochaa ba'e hunda haasofsiisuudhaan jecha ragaa fuunee walitti qabnee afaan Ingiliziitti jijjiirree dookumentoota kana galmee kana walitti qopheessinee bakka isaan jiraachuu danda'an jennee yaadnutti ergaa jirra. Kaan gara namni tokko gara Eeshiyaa jira, namni tokko gara Awurooppaa jira. So nam lamarratti xiyyeeffachaa jirra jechuudha. Ka Eeshiyaa jiruu fi ka Awurooppaa jiru.
namoonni kun baduu danda'u bakka jijjiirrachuu danda'u ammaaf teessoo isaanii argannee qabannee jaarmaya waajjira abbaa alangaa waliin quunnamtiidha kan eegalaa jirru. Quunnamtii sana eegallee dookumentoota yookaan immoo galmee walitti qabnee qindeessine kana ija seeraatiin akkasumas immoo gochawwan isaan raawwatan manni murtii biyya sanaa aangoo ni qaba yookaan immoo jurisdictional question kan jedhan afaan warra seeraatiin kana hundumaa irratti haala abbootii alangaatiif salphaa ta'uu danda'uun dhiyeessinee ergaa jirraa jechuudha. So namoonni kun bakka isaan jiran hordofneeti kan nuyi beeknu jijjiirachuu danda'u haa ta'uutii garuu fakkeenyaaf biyya Awurooppaa yoo ta'e biyya tokko baasanii biyya biraa yoo deeman finger printii waan kennaniif ni beekama jalaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa amma dura namoota yakka dalaganii biyyaa ba'an qabee mootummoota keessa jiran waliin waliigaluun qabee gara biyyatti deebisuuf dubbataa ture jira. Mootummaan kun ammoo daandiirraa maqee amma matuma isaatiifuu uummata irratti miidhaa geessisaa jira. Komiin jira ammoo bubbulee jira Dr. Haanook kan dhagahamuu eegale. Mee kan mootummaan Itoophiyaa jiru kanaa fi kan isitti jirtan kan adda addummaan isaa maali? Erga mootummaan amma biyya jiru kunis uummata irratti miidhaa kan geessisu ta'e adda addummaan isaa maali mee isa kana? Yeroo baay'ee gama seeraatiin kan uummanni yookaan namni martuu baruu qabu mootummaa aangoorra jiru gaafa yakka suukkanneessaa gaafa dalagu mana murtiitiin gaafachuun rakkisaadha. Maaliif mana murtii kan of harkaa qabu meeshaa poolisaa kan of harkaa qabu mootummaa waan ta'eef haqa argachuun hin danda'amu. Furmaatni mootummaan kun karaa jijjiirama jennee haasa'aa turre irraa erga ba'e ture abbaa irrummaatti erga jijjiirame ture ajjechaa Oromoo ilmaan Oromoo Hararii haga Wallaggaa haga Arsii qaqqabisaa erga eegale ture. So sababa kanaatiif furmaanni mootummaa kanaaf ta'u furmaata seeraan mana murtiitiin furmaata argachuun hin danda'amu mootummaa aangoorra jiru. Furmaanni jiraachuu danda'u harka uummataa jira. Kunis immoo furmaata siyaasaati. Kanaafis sababa filannoo waliin wal qabatee marii gaggeessaa turre fulbaana dhufu keessatti mootummaan kun fudhatama siyaasaa akka hin qabne waan beekamuuf namni martuu furmaata siyaasaaf of qopheessuu danda'u irra jira. Ilmi Oromoo bara baraan lubbuu dabarsee kennuu lubbuu gabbaruun hin danda'amu. Haga yoomiitti du'a Oromoon? Wayyaaneen ni ajjeesti, OPDO'n ni ajjeesti, Habashaa nafxanyaa bilisiginnaan ni ajjeesti. Du'i Oromoo yoom dhaabbata? Yookaan harka Oromoon harka kennee itti waliigalee jiraachuu yookaan ofirraa fonqolchee furmaata siyaasaa fidachuu. So hojiin keenya dalagaan keenya adda dureedhaan kan xiyyeeffatu kan warra biyya keessaatti uummata barsiisuu uummanni akka gar tokkotti luucca'ee mootummaa kana irratti furmaata siyaasaa akka fidatuuf uummata dadammaqsuu. Gama seeraatiin immoo warra biyyaa badan OPDO keessa kan turan wayyaanee keessa kan turan kan biyyaa ba'anii kan biyya alaatti badan muraasa hordofnee ragaa jiru walitti qabnee namoota isaan torchar godhan isaan gudeedan walitti qabnee ragaa fudhannee gara mana murtii biyya sanaatti himanni akka dhiyaatu qorannoo akka dhiyaatuuf gochaa jirraa jechuudha. Tolimee Dr. Haanook Gabbisaa akka fakkeenyatti tokkoof bara TPLF kana keessa yakkoonni gurguddaan hojjetamanii jiru jennee jirra. Kanuma hundi keenya quba qabnu Harargee lixaa gaara suufii keessatti bara Abbaa Duulaa Gammadaa faan biyyattii bulchaa turan. Oromoon namoonni 20 gaara keessatti ajjeefamanii reef isaanillee bineensi nyaachifamee jira. Bishooftuu keessattis akkasitti namoonni dhumatanii jiru. Mooyyaalee keessatti dhumatee jira. Amboo keessatti namoonni baay'ee dhumatanii jiru. Kana akkuma fakkeenyatti kaasifamee godinoota akka Arsii, Baalee fi Shawaa keessattis namoonni bakkoota garaagaraatti dhumatanii jiru. Maneenaa keessattis namoonni baay'ee dhumatanii jiru. Amma erga jijjiiramichi dhufe dahoo tokkoon yakka kana waan ukkaamsantu fakkaata jechuudha. Akka waan ukkaamsanitti kan dubbatamaa jiru sanuma wanni ta'ee jechuudha. Maqaa dhiifamaatiin dogoggorri dalagame sun bira dabramuun sirriidha. Xumura injifannoo qabsoo Oromoo waggoottan 3-4 dabran kana booda wanni ta'e kun sirriidha. Isa kana akkamitti ilaaltu?
gaafa muummichi ministeeraa aangootti gaafa dhufe akka dhiifama gaafachuu godhee ture jechuudha. Nama shororkeessaa baane mootummaa shororkeessaa turre jedhee on the record paarlaamaatti dubbatee ture. Dhiifamas gaafachuu reconciliation araaras kan jedhus sirbaa turanii jechuudha. Sun uummatni Oromoo dhugaase dhuguma araarasa dhugaatti fakkaatee dhiifama dhugaa godhe uummanni Oromoo. Mootummaan garuu araara dhugaa hin feene yookaan immoo jaalala dhugaa hin feene. Mootummaan sobarra ture. Sobaan uummata qabachaa ture. Kanaaf uummanni gowwoomeera. Namoonni hedduun gowwoomaniiru. Kun baramuu danda'utu irra jira. Lammaffaan qabxee ati kaasetti murteessaadha. Jaarmaa OPDO keessa namoonni sabboontota fakkaatanii yookaan nama nagaa fakkaatanii garuu aangoorra yeroo jiran Oromoo hedduun lubbuun dhabameera. Fakkeenyaaf Abbaa Duulaa Gammadaa kaasa. Abbaa Duulaa Gammadaa is the founding father of OPDO. OPDO jechuun immoo maal akka ta'e local collaboratory yookaan immoo enablery OPDO yakka gaggeeffamaa ture adda dureedhaan Oromiyaa keessatti itti gaafatan qabu OPDO. So Abbaa Duulaas haa ta'u Lammaas haa ta'u hundi isaanii OPDO turan. Yeroo aangoo qaban yeroo aangoo irra turan yoo poolisiin nama ajjeesu poolisii dhaabuu ni danda'u yookaan poolisii horkuu ni danda'a. Kanan goone osoo biyya sana keessatti olaantummaa seeraa jechuun olaantummaa siyaasaati yeroo baay'ee kun jijjiiramutu irra jira. Uummanni biyya sanaa bara baraan ajjeefamuun waggaadhaa gara waggaatti du'uun san booda qondaaltonni aangoora ta'anii uummata erga ajjeesanii dararanii booda as deebi'anii qulqulluu fakkaatanii sabboontota Oromoo fakkaatanii kan biyya ijaaran fakkaatanii daldalatanii sooromanii jiruuf jireenya isaa keessatti sooroma ba'u. Oromoon gambiraadhaan du'ee dararamee roorroon irra ga'ee san booda hiyyummaa diinagdee keessa seenee akkasiin jiraata jiruuf jireenyi Oromoo akkas. Kun dhaabachuu danda'utu irra jira. Kun uummanni Oromoo kana baree dhaabuu danda'utu irra jira. Kan akkamiin dhaaba yoo jette fakkeenyaa fi namoota adda addaa barsiisuu danda'u irra jira. Barsiisuu gaafa siin jedhu biyya sana keessatti mootummaan tokko dhufee mootummaa isa darbe yakkamaa godhee adabeetu mana murtii galcha. Fakkeenyaaf yeroo EPRDF dhufe aangoota akka ol ba'een qondaaltota dargii hidhee mana murtiitti geessee kaan du'atti murteessee kaan immoo umurii guutuutti murteessee mana hidhaa seensise. Kun jijjiiramuu qaba. Mootummaan tokko yakka gaafa dalagu akkuma sanaan itti gaafatamuu danda'utu irra jira. Haga mootummaa adda biraan dhufutti eeguun namarra hin jiru. Tokko lammaffaa mootummaa amma jiru kan adda godhu qondaaltota OPDO akka adabaman yookaan akka mana murtiitti dhiyaatan akka haqa argatan hin barbaadu. Maaliif mootummaan kun kanuma mootummaa darbetu uffata jijjiiree maqaa jijjiiree namootuma beekamoo tokkuma turantu as deebi'ee fedhe. Kanaaf mootummaa adda biraa miti sirna adda biraa miti. Kanaaf mootummaan kun OPDO akka isaan adabaman gochuu hin danda'u fedhii isaas miti. Mootummaan kun essentially ofii isaatii OPDO waan ta'eef. Kan nafsanyaaf bulu kan nafsanyaa waliin bulu OPDOdha kan maa. Kanaan dura wayyaanee waliin dalagaa turan amma immoo warra Habashaa waliin dalagan garaagarummaan kamni. Yakkoota amma dubbanne kana kan adda durummaan hoogganaa ture gaafatamaan damee ittifaaf odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Obbo Geetaachoo Asaffaa har'allee asuma maqalee biyya teenya jiru. Bakka ajajaan gochaalee kana raawwachiise biyyattii keessa jiranitti deebi'ee ammoo humnoonni kaleessa isa jalatti yakka amma tuttuqan kana raawwatan amaanan itti kennamuun akka hanqinatti dubbatamaa injifannoo Oromoodhaa harkaa butame kanaan walitti finnee yoo ilaalle jechuudha. Qondaalli Geetaachoo Asaffaan yakkam isa adda duree isa beekamaadha. Garee tikaa biyyoolessaa kan gaggeessaa ture. Murtii hedduu murtii nama ajjeesu mana murtii malee mana nama ajjeesu kan dabarsaa ture torcharii gochuu kan dabarsaa ture isa
warri isa waliin dalagaa turan ajaja isarraa fudhatanii kan dalagaa turan isuma waliin wal qixa gaafataman. Seera keessatti ka ajajes ka ajajames wal qixaa itti gaafataman. Maaliif kun itti gaafatamummaa waloo qabu waan ta'eef. Yookaan immoo co-perpetrators yookaan immoo co-offenders kan jedhan jechuudha seera keessatti. Kanaaf Geetaachoo Asaffaa qofa ajajaa waan tureef yakka olaanaan akka himatamu kaan immoo viidiyoo keessa turan immoo yakka shishifiidhaan akka himataman tiyooriin jedhu tiyooriin akkasii seera keessa hin jiru. Wal dhaaluma seeraa irraa kan ka'e yoo ta'e malee yookaan immoo dubbisuu dhabuurraa kan ka'e yoo ta'e malee ka ajajes ka ajajames wal qixatti gaafatama. Tokko lammaffaan akkuma sila tuqe naannoo Oromiyaa irratti heeraaf seera mataa isaanii qabaatanii filannoo sobaallee ta'u malee geggeessanii aangoo ka argatanii biyya kan bulchaa ture naannoo Oromiyaa kan bulchaa ture warra OPDOti. So itti gaafatamummaan OPDO naannoo irratti itti gaafatamummaa olaanaa qabaatu jechuudha. Kan argan jedhee gaaffiitti kaasteef uummanni Oromoo uummata garaamii uummata dhiifama namaaf godhu. Lammaa Magarsaa yeroo Oromoo protestiin gaggeeffamaa ture wayyaaniin kufuu gaafa baran warri OPDO keessaa ka of jijjiirantu jira namni 3-4 kan caalu. Of jijjiiruudhaan itti gaafatamummaan keenya yookaan immoo uummata Oromootiif malee nama biraadhaaf miti kan jedhu dubbata. So uummanni Oromoo jecha sana qofa dhagee dhiifama godha. Uummata garaamii waan ta'eef. Haa ta'uutii garuu hundumtuu kabaruu hin dandeenye uummanni Oromoo kan qalbii isaa butame haasaa fi jecha jarri kun dubbatan dhugaa ta'uudhaan. Haasaaf jechi kun dhugaa osoo hin taane gochaan wanti raawwachaa jiru mootummaan bilisiginnaa uummata Oromoo irra kan inni qaqqabsiisa. Tokko tokko yoo laalle ka wayyaanee caalaadha. Naannoo Wallaggaatti fakkeenyaaf helikooppitariidhaan uummata tumuun seenaa wayyaanee keessatti hin raawwanne. Naannoo Kamisee keessatti uummanni Walloo yeroo ammaa maal keessa jira? Hidhaaf dararaan uummanni Walloo keessa jiru Oromoo Walloo keessa jiran maal fakkaata? Gambiraan aangoo mootummaa kan irra qabu warra Habashaa warra Amaaraati. Jarri territory special territory kan Amaaraa keessa jiran yookaan immoo special territory yookaan bakka addaa kan Oromoo yoo ta'u malee bulchiinsi sirni bulchiinsaa ka Amaaraa jala jira. Waan isaan keessa jiran darara guyyaa guyyaatti isaan irra ga'u. Gaafa isaan hidhaman mana murtiitti gaafa geeffaman namni beeku hin jiru. Mootummaan Oromoo hordofee hin beeku. Uummanni Oromoo bal'aan hordofee hin beeku. So dararaan yeroo ammaatti uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiru keessumatti ji'oota muraasa kanaan asitti kan yeroo kamiyyuu caalaa jiraachuu isaati kan baru. Kanaaf akka amantaa kiyyaatti it's not too late. Yeroon hin dabarre yeroon ammayyuu ni jira. Maaliif aangoon aangoo uummataati. Wanti barbaachisu uummanni dammaquutu irra jira. Irra deebi'ee wal hundeessuu wal ijaaruutu irra jira. Akka kanaan duraatti deemuu hin dandeenye. Akka kanaan duraatti deemna yoo ta'e galmisa argine waan irra ta'e OPDO wayyaa jijjiiree maqaa bilisiginnaatiin as ba'e. Kun hin danda'a. Uummanni Oromoo isa dhumaatiif yaalii gochuu danda'utu irra jira. Yookaan harka kennatee garboomee bilisiginnaa jalatti bulu yookaan immoo of dammaqsee wal ijaaree of ijaaree mootummaa kana ofirraa fonqolchuu filannoodhaan haa ta'u filannoon kan jechaa turre filannoon hin jiru filannoon darbe so murtiin kan uummataa ta'aa jechuudha. Kabiraa akkuma reefu tuqee namoonni keessattuu Oromiyaa bulchaa turan kan akka Muktaar Kadiirfaan humnoota poolisii yeroo sanitti barattoota Oromoo ajjeesaa turan galateeffatan yeroo irraa yeroo ammaa ambaasaadara biyyattii ta'uudhaan biyyoota alaa keessatti muudamaa jiru. Mee kun jechuun maal jechuudha? Muummichi ministeeraa caasaalee akka kana dalagan gara aangootti deebisee itti kennuun kun maal jechuudha seeratiin Dr. Heenoo? Kun madaa ilma Oromootti muka itti kaa'udha. Kan nama gaddisiisu, kan nama saalfachiisu. Agaaziin raayyaan ittisa biyyaa ijoollee Oromoo ola deemtuu Oromoo miidiyaa dura ba'e raayyaan ittisa biyyaa ogummaa olaanaadhaan
xiyyeeffannoo olaanaadhaan dhimma kana qabachaa jiru jedhee nama sobee ba'e miidiyaa duratti. Ajjechaaf lubbuu ilmaan Oromoo irratti namni qoose keessaa tokko ka Opiidiyoo keessaa tokko Muktaar Kadir yoo seenaan isa irraanfate akka ogeessa seeraatti hin irraanfanne haga lubbuun biyya lafaa kanarra jirutti tokko kana. Lammaffaan as Washington DC ambaasaadara wayyaanee kan ture Girmaa Birruu ijoollee ola deemtu dargaggoo Oromoo DC akkamitti akka inni fiizikaalii akkamitti akka inni ijoollee kana attaak godhe seenaa viidiyoon ni jira. Har'a Girmaa Birruu DC dhaa deebi'ee gorsaa olaanaa muummicha ministeeraati. Ka Oromoo dararaa ba'an diinagdeedhaan poolisii yookaan tarsiimoo ittiin Oromoon dararamtu baasanii kan hojiirra oolchaa turan. Kan ijoollee ola deemtuu dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo as DC'tti kan qaamaan attaak godhe Girmaa Birruu namni guddaan har'a aangoo qaba biyya deebi'ee. Jijjiirama miti kun. Jijjiiramni Oromoon kanaaf hin duune. Oromoon kanaaf lubbuun laan. So akkuma wayyaaneen aangoo irraa kaatetti kunis aangoo irraa ka'uuf jira. Keessumatti wayyaaneen bakka itti galtu qabdi, biyya qabdi, mana qabdi. Warri kun bakka itti galan hin qaban. Asuma deebi'anii dhufu. So carraa hedduu jira. Uummata kana deebi'anii uummata kana waliin jaarmiyoota mormitootaa waliin yoo dhuguma walii galtee isa dhugaa yoo ta'e isa sobaa yoo ta'e garuu carraadhuma wayyaanee isaan quunnamatti warra kanas quunnamuuf deemaa jechuudha. Dr. Haanook Gabbisaa dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa duraanii Geetaachoo Raddaa yeroo fincilli jabaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi guyyatti Oromoonni 15 ajjeefaman haalaa turanii jiru. Har'a immoo aangawaa nagaa ta'aniiti jiru. Kabiraa manneen hidhaa fi wirtuulee barnoota olaanoo naannoo Amaaraa keessatti gochoonni barattoota Oromoo irratti dalagaman baroota lamaan dabran kana keessa ulfaataa ture. Kaduraa yoo kaasne manneen hidhaa Maakalaa fi manneen hidhaa biraa keessatti gaaddisaa hirphasaa barattoonni jaaman akkasuma immoo warreen godinaalee biraa keessatti argaman baay'een isaanii ajjeefamanii jiru mootummaa amma jiru kanaan caasawaa amma jiru kanaan. Mee gochoonni kun hundi dalagamanii namni tokko kan yakka akkanaa dalagee jedhan heera biyya saniitiin to'atamee murtiin isaa yookaan ammoo adeemsi seera isaa hordofamuu hin jiru. Kun jechuun maal jechuu Dr. Haanook? Yakka mootummaan kun dalagaa jiru yookaan sirna mootummaa bilisiginnaa keessatti yakki dalagamaa jiru furmaanni isaa tokkoof tokko furmaata siyaasaati. Akkuma sila tuqee mana murtii seerota ba'aa jiran ka habashaan Oromoo ittiin afaan Oromoo cufuuf yookaan Oromummaatiin cabsuuf seera habashaan nuuf baasaa jiru maqaa jijjiiramaatiin san duratti himachuun hin danda'amu bakki itti himatan hin jiru. Afaan seeraa keessa exhaustion of local remedies kan jedhan tokko jira. Kan jechuun jalqaba lafatti rakkoon qaqqabe yookaan lafatti yakki gaggeeffame sanatti himata dhiyeeffatu hin jiru. Seerri olaantummaan seeraa hin jiru. Olaantummaan heeraa hin jiru. Olaantummaan nama tokkoo jira. Olaantummaan nama tokkoo kana bakka jirutti waa gochuu hin danda'amu. Furmaanni furmaata siyaasaati. Mootummaa yookaan sirna bilisiginnaa dhaalchise. Xiyyeeffannoon keenya bilisiginnaadhaan dura yookaan warra bilisiginnaan keessaa yaatee dhufteen dura Opiidiyoo warra yookaan immoo warra wayyaanee warra biyya alaa baqatan hordofanii seera dhiyeessuu namni kamuu Oromoo dararee nagaan biyyaa ba'ee dhaqee ritaayirii gochuun hin danda'amu. Yeroo fudhata malee hinuma bira geenya. Maallaqa keenya itti fidnee yeroo keenya beekumsa keenya itti fidnee ni dalagna kan. So kanaaf rakkoon amma qaqqabaa jiru ka biyya keessa jiru sirna kana jalatti seeraan hin hiikamu, heeraan hin hiikamu, furmaata siyaasaa qofaan hiikama. Furmaanni siyaasaa immoo uummata akka jira. Uummanni furmaata siyaasaa qabaachuu akka danda'u, aangoo siyaasaa yookaan immoo popular political power qabaachuu akka danda'u yeroo warraaqsa Oromoo protestii argineera. Sun fakkeenya gaarii sana double down godhanii regroup godhanii haala barbaachisaa ta'een ranii gochuudha yookaan qindeessanii geggeessu.
Kana malee furmaanni biraan jiru. Maaliif sababuma kana waliin wal qabee kana siiti quyyaatu kaleessa marsariitii hawaasaa irratti kan inni maxxansaatu yeroo ammaatti kaayyoo fi mul'anni muummicha ministeeraa impaayera Itoophiyaa kan bara 1974 deebisee fidee ijaaree dhaabuu akka ta'e amma ifa bahee jira. Hundumtuu baree jira. Gocha ji'oota muraasaaf torbanoota muraasa keessa godhamaa jiru. Kanaaf immoo tokko akkaataa itti Oromoof Oromummaan cabu maqaa fooyya'insa sirna seeraatiif fooyya'insa sirna haqaa jedhuun seerota akka jibbiinsa haasaa jibbiinsaa hate speech jechuun har'a hiikaan itti kennamaa jiru Oromummaan haasaa jibbiinsaati. Namni Oromummaa isaatiin boonu namni afaan Oromootiin sabboonaa ta'ee dubbatu akka haasaa jibbiinsaatti yookaan immoo akka hate speechitti criminalized godhamaa jira. Bara wayyaaneen jumlaadhaan Oromoo yakkamtoota yookaan shororkeessota goote. Laallu wayyaaneen adeemsa karaa shororkeessummaatiin deemte. Mootummaan ammaa waa'ee shororkeessummaan dubbatu. Haasaa jibbiinsaa kan jedhuun seera baasuun seera kana eenyu baasa? Habashoota nafxanyoota warra jibbiinsa Oromoo irraa qaban kaleessa namni sooshaal miidiyaa keenya irra deemee akka ilaalu gama kanaan haamsa dhaammanna. Kanneen iskistaaf afaanni Amaaraa olaantummaan itti fufaa. Jaadhattus jibbitus biyya kana keessatti kana waliin jiraatta kan jedhu ogeessa seeraa akkas jedhee ifa dubbatutu har'a seera jibbiinsaa yookaan hate speech law biyya sanaa baasa. Biyya akkasii keessa keenya jira. Kana hundumaa qabnee ta'e mootummaan kun tarii ni deebi'a. Tarii yeroodhaaf jijjiiramni kun hin gufataa kan jedhuuf dhumarratti garuu filannoon kunis waan darbeef waan hafeef uummanni dhugaa baruu qaba. Kun ba'uu danda'u turre jira. Furmaanni jiru furmaata seeraa miti. Furmaata mana murtaan baastee kennituuf hojiirra oolcha. Kana waan ta'eef furmaata siyaasaa qofadha kan barbaachisu yeroo maal. Kana immoo uummata godhachuu danda'a. Hojii barbaachisaa uummata keenya ijaaru immoo itti fufnaa jechuudha. Kabiraa Dr. Haanook Gabbiisaa yeroo mootummaan duraanii biyya bulchaa ture sanitti naannoo Somaalee keessaa Oromoonni gara miliyoonatti siqan qabeenya isaanirraa buqqanii yakkoonni ulfaatan uummata san irratti dalagamee jira. Namoonni baay'een achumatti ajjeefamanii jiru, kaan diramanii, tumamanii, waan qaban saamamanii gara Oromiyaatti darbatamanii jiru. Erga Oromiyaatti deebi'anii ammoo lammiileen sun akka qubsiifamaniif gargaarsi hawaasa Oromoo biyya keessa fi alaa walitti qabamee sochiin bal'aan ture jira. Lammiif mata duree jiruun sochii bal'aatu ture. Gargaarsi sun qixa sirrii ta'een lammiilee san ga'ee lammiileen san dahoo dhaabbatatti yookaan qubsuma dhaabbatatti hin deebine. As keessatti yakkoonni dalagaman kun ammoo namootni qaamota mootummaani. Qaamonni mootummaa san keessa ammoo abdiilleetii fi namoota lama kana kan amma seeratti dhiyaatee jiru. Kun jechuun maal jechuudha? Isaan akkamitti ilaaltu? Kun yakka gama humanitarian assistance waliin wal qabatee yeroo namni buqqa'u maaliif akka namni sun buqqa'e gaafa buqqa'u garamitti akka deemu qabeenya buqqaatotaa waliin wal qabatee mootummaan biyya sanaa seenaa beekamaa qaba. Bara dargii irraa kaasee ummatoota gara kibbaa yoo ilaalle akkasumas gara kaabaas yoo ilaalle mootummaan dargii namoota humnaan buqqisee bakka adda addaa geessu kanneen immoo rakkoo adda addaatiin buqqa'an nyaata barbaachisaa ta'e dhiyeessuu dhiisuun seenaa beekamaa barreeffamee lafa jira. Maaliif kun beela'umsa fiduun mootummaan tarsiimoon yookaan poolisiin mootummaa namoota buqqa'aniif beela dhufuu danda'uuf furmaata barbaaduu dhiisuun yakka mootummaa daran babal'isa waan ta'eef haala addaatiin ilaalama. Kun humanitarian obligation yookaan immoo dirqama mootummaan namoota kana kunuunsuuf baqattoota buqqaatota kana qabu sirnaan hin baane yoo ta'e akka seera addunyaattis yakka guddaadha. Kunillee akkamiin ilaalama sitti fakkaate biyya sana keessatti waggaa lamaan kana keessatti baay'inni buqqaatotaa miliyoona 2 yoo ta'u sabni kan itti buqqeef maaliif akka ta'e mootummaan kun
kallattiin isa ta'u alkallattiin isa ta'u harka keessaa qaba. So itti gaafatamummaa guddaa jira jechuudha. Yakka waggaa lama keessatti qabaa jiru dararaa firoorroo biyya sana keessatti waggaa lama kana keessatti raawwatamaa jiru yoo lakkoofne dhugaa dubbachuudhaaf ka wayyaanee waggaa 27 dura qabsiisteen gadi miti sana ol yoo ta'e malee. Arree ajjechaa firoorroo dheengadda baqqalaan dubbachaa ture dur bara dargii nama 9tu waggaa meeqa keessatti ajjeefamaa jira. Amma namni 9 torban tokko keessatti ajjeefama. Bakka adda addaa yoo deemu. Harariin deemnee yoo ilaalu Sumaalee irraa naannoo Sumaalee irraa Oromoon buqqee dhufe har'a eessa jira? Waan nyaatu waan dhugu hin qabu. Karaarra ciisee ijoolleen kadhatti. Ijoolleen Oromoo warra umuriin 5 umuriin 6 bara itti ilmaan Oromootu aangoo qabate jedhanii propagaandaa geggeessanitti shamarreen Oromoo ijoolleen Oromoo kan magaalaa hin beekne baadiyyaa irraa buqqifamanii dhufanii karaarraa daabboo kadhatan. Karaarraa nafxanyaa Oromiyaa keessatti nafxanyaa daabboo kadhatan. Oromoon har'a Oromiyaa keessatti nafxanyaa irraa mana kireeffatee jira. Kaan karaarra bule hoomlesii ta'ee jira. Kan keessatti Oromoof waa dalagne jechuun soba. Furmaanni kanaa furmaata siyaasaati. Again irra deebinee wal barsiisuu kan qabnu furmaanni kanaa KFO miti, ABO miti, PABO miti. Furmaanni kanaa uummata Oromooti. Tole Dr. Haanook mee Muummichi Ministeera Dr. Abiy Ahmed yeroo gara aangootti dhufanitti seenaa Itoophiyaa keessatti waan hin dalagamin yookaan ammoo waan hin ta'intu isaaf ta'ee jechuudha. Sunis deeggarsa bal'aa argatu akkuma jireenyaa galu. Muummichi Ministeeraa yeroo Noobelii nageenya hariiroo addunyaa badhaafamanillee akkasuma deeggarsa bal'aa argatanii jiru. Yeroo Noobelichi badhaafaman ammoo dhiibbinleen eenyu akka ta'an yeroo sanitti waan adda baheetu ture jechuudha. Mee muummichi ministeeraa yookaan ammoo adeemsi bulchiinsi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jalqaba Oromoon wal dhabuu maaltu fide akka sababatti Dr. Haanook keessa deebinee wal dhufannee jechuudha. Badhaasa nagaa kan addunyaan kenniteef sun badhaasa qeerroo ta'uu ture. Propagaandaa ta'uu hin taane muummichi ministeeraa har'a aangootti kan ba'e dhumaatii Oromootiin. Oromoo protestii kan jedhu kana sabboonummaa Oromoof fide malee OPDO'n hin finne. Haga dhumaatti OPDO'n wayyaanee waliin ta'uun ijoollee Oromoo ajjeesaa baata. Akkuma har'a ajjeesaa jirtu. Nafxanyaa waliin ta'uudhaan. Muummichi ministeeraa lafti inni itti Oromoo dhabe uummanni Oromoo hin beeku. Muummichi ministeeraa kun aadaa Oromoo keessas jiraatees waan beeku natti hin fakkaatu. Seenaa Oromoo haala barbaachisaa ta'een waan beeku natti hin fakkaatu. Inni Oromoo jedhee of waamuu danda'a ta'a yookaan immoo of waamuu dhiisuus ni danda'a ta'a. Kanaan dura hedduun diffeend gooneera. Haa ta'uutii garuu naannoo Amaaraa deemee jalqaba erga aangootti dhufe wanti ni dubbatu Oromoo naashinaalizimiin sabboonummaan Oromoo diinaa qabsoo Oromoo gandatti galchee jedhee gaafa warra nafxanyaatti himatu yeroo sana Oromoo waliin adda ba'e. Namoonni hedduun garuu tarii namni kun siyaasaati gocha siyaasaa waan jiruuf biyya sana keessa sabaaf sablammii adda addaa jira. Sabaaf sablammiin kun walii galtee hin qabu, waliin jiraatee hin beeku, aadaa waliin hin beeku. So sababa kanaatiif tarii muummichi kun siyaasa taphataa jira, muummichi ministeeraa kun hojii siyaasaa taphachaa jira kan jedhu namoonni hedduun dhaabbatanii eegaa turan. Haa ta'uutii garuu isa dhumaa isteejii inni dhumaa kan inni itti Oromoo waliin adda ba'e, kan inni itti Oromoo waliin gaa'ila qabu hiike yeroo masaraa Minilik keessatti baajeta doolaara miliyoona hedduudhaan siidaa Minilik qopheessee siidaa Haayile Sillaasee biyya alaatti hojjisiisee aadaa Habashootaa kan Habashoonni hin gaafanne dubbiin Minilik dubbiin Haayile Sillaasee akka seenaatti akka siyaasaatti dhaabbatee ture hafe. Warri Habashaa kana hin gaafanne dimaandii warra Habashaas hin turre. Minilik akka diina biyya Itoophiyaa ta'ee hundumtuu ka itti walii gale ka wayyaaneen illee itti walii galtee adaba qabsiiste muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed baajeta miliyoona hedduutti baasuudhaan madaa uummata Oromoo Oromoon obbolaan keenya haadholiin keenya Oromoon naannoo Arsii
har'a minilik akkamitti akka ilaalu hundi keenya ni beekna. Harma muraaf harka muraan bakka azuleetti akkasumas immoo calii calanqoon seenaa dhiyooti. Oromoon hagammaatti seenaa sana beeku aktiivli beeku lubbuudhaan jira. Akkamitti tuffii Oromoo yoo ta'e malee yookaan Oromoon maal naa godhaa yookaan maal na godhaa yoo ta'e malee Oromoon nan fayyadu jechuu yoo ta'e malee akkamitti ka'aa warri Amaaraa hin barbaanne kalammiin sabni saba biraan hin barbaanne miiliyoona meeqaan seenaa fi aadaa biyyoolessaa godhee ka'a. Hangam kanaan osoo uummanni Amaaraa masaraa isaanii kan Baahirdaar jiru keessa minilikiin osoo kaatanii mirga isaaniiti. Kan kun seenaa naannoo isaaniiti jechuu dandeenya. Garuu seenaa biyyoolessaa godhanii kaa'uun achirratti raawwatte dubbiin. Kan inni gaa'ela isaatti Oromoo waliin addaan ba'e achirratti. Inni dhumaa gaa'elli isaa kan inni Oromoo waliin addaan ba'e akkasumas immoo uummattootaaf sabaaf sablammoota biyya sanaa waliin adda ba'e waa'ee filannooti. Hundumtuu teenyee filannoo eegaa ture. Muummichi ministeeraa kun Oromoo yoo jaallanne Oromoo naashinaalizimii diina godhee yoo labse filannoodhaan kaasnaa. Filannoon sun filannoo sana irratti nama barsiisnaa. Uummata Oromoo dammaqsinaa. Akkasii on the side yookaan immoo cina kanaan immoo mormitoota Oromoo jajjabeessinaa. Mormitoota Oromoo akka isaan wal dhufanii ijaarree aangoo dhugaa akka isaan qabatan goonaa. Asii uummata keenya barsiisaa, asiin immoo jaarmayoota mormitootaa cimsuu. Istiraateejiin adeemsi jiru sana ture. Maaliif filannoon kun haga tokko game changerii ta'uu danda'a. Gaaffii Oromoon deebisu. Filannoon kun gaaffii Oromoo guutummaa guutuutti hin deebisu. Garuu Oromoodhaaf hiree tokko kennuu danda'a. Oromoon hiree xinnoo sana yoo argate sanaan immoo darbee gaaffii isaa olaanaa deeffachuu danda'a. Abdii jedhuun filannoon kun gaafa hafu namnichi kun muummichi ministeeraa kun mootummaa abbaa irree ifaaf ifatti in public labse. Kana waliin abdii kanarra kaayatuunis hin danda'amu jechuudha. Biraa yeroo muummichi ministeeraa kun paartii ODP keessaa ol dhufan sanitti Dr. Lammaa Magarsaa fi isaatu ol dabra mormii jiruutu ture. San booda immoo Dr. Lammaa Magarsaa matumti isaa namanarra wayyaatu jira sababa jiruun muummichi ministeeraa akka gara aangoo muummicha ministeerummaatiif qaalimaman gara mana maree ministeerotatti ergamee jechuudha. San booda gara paarlamaatti dhufee ragga'e wanni kuni mee as keessatti amma kan mul'ataa jiru waldhibdeen akka jirutti dubbatamaa jira isaanumaa fi obbo Lammaa Magarsaa jidduu. Dhiheenyuma kana OBN irratti sagaleen isaanii akka hin dabarre uggura haame waan jiru mormii jabaa haasee ture komiilee hedduu haasaa ture. Mee isaan keessaa fuulli jiru maal fakkaata qaamuma gara jijjiiramaatiin kallattii jijjiiramaatiin aangootti kana jidduutti? Waan dubbii lammaa xiyyeeffannoo adda ta'e barbaada. Haala addaatiin hubatamuu qaba. Gam tokkoon Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaati. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa jechuun waan salphaa miti. Bakka guddaadha. Gam biraatiin wal dhabdee inni muummicha ministeeraa waliin qabu wal dhabdee waa'ee Oromoo irratti yookaan immoo biyya kana kallattii kamiin geggeessina kan jedhu irratti wal dhabdee akka qaban beekamaadha. Haa ta'utii garuu wal dhabdeen kun wal dhabdee healthy yookaan immoo sirna dimokiraasii keessatti wal dhabdee waliin hojjisiisuu danda'udha moo hin dandeenye kan jedhu haga ammaatti Oromoon hin barre. Maaliif muummichi ministeeraa yeroo barbaadu gaafa Oromoo gowwoomsuu barbaadu footoo Lammaa gadi baasa yookaan Lammaa waliin deemee wal ga'ii Harariin deemee taa'a yookaan Amboo deemee taa'a. Gaafa Oromoon itti kakaatu Lammaa fudhatee gadi baasa. Lammaan akka qodaatti maaliif of ilaalcha akka itti gargaaramamu maaliif eeyyama Lammaan tokko. Lammaffaan OBN yoo sagalee isaa gure miidiyaan biyya sana keessa jiru miidiyaa hedduudha. Lammaan miidiyaa mootummaa irratti akka hin haasofne yoo hin barbaadamne yookaan yoo uggurame OMN ni jira. OMN waajjira isaatti affeeruu danda'a. Akkasumas immoo ONNs ni jira. Miidiyooleen habashootaa adda biraan ni jiru. VOA ni jira. Akkuma kanaan dura VOA irratti dubbate amma immoo maalirra akka jiru VOA beeksisuu danda'a. BBC afaan Oromoo ni jira. So miidiyaa namni Lammaan tokko inni gara biraan
yoo dhuguma waliigalteen hin jirre yookaan immoo wal dhabdee guddaan muummicha ministeeraa wajjin yoo jiraatu wal dhabdeen kun maali kan isaan wal hojjisiisuu danda'u moo waliin hojjisiisuu kan hin dandeenye kana booda waliin hojjechuu waan danda'an natti hin fakkaatu garuu maal ta'uu qaba lammaan yoo warri bilisiginnaa ari'an haga isaan ari'anitti achi keessa turuu gaafa achi keessa turu garuu afaan qabatee sagalee qabatee taa'uu osoo hin taane dubbachuu danda'utu irra jira. Uummatatti dubbachuu danda'utu irra jira. Uummatatti baasee dhugaa jiru, haqa jiru, information jiru, uummataaf hiruu danda'utu irra jira. Maaliif wanta muummichi ministeeraa gochaa jiru biyya sana qileetti geessaa waan jiruuf uummata Oromoo beeksisuudhaaf dirqama siyaasaa qaba lammaan. Sana gochaa hin jiru lammaan yeroo ammaatti al tokko ol ba'ee VOA daqiiqaa 10 dubbate san booda harka maratee taa'e. Kun ga'aa miti. Dirqamatu irraa eegama uummata Oromoo beeksisuudhaaf gadi fageenyaan pilaaniin isaa maal akka ta'e. Haga kanan goonetti Lammaa Magarsaas qaamoo bilisiginnaatii jennee assume gochuuf deemna. Lammaa Magarsaa gama kanaan yoo chaanelii kana ilaala yoo ta'e yoo qaama bilisiginnaan taane uummata Oromoof gadi ba'ee ka akka yeroo darbe VOA irratti dubbate toon taane rakkoo jiruuf wal dhabdee jiru ifaaf bilisa ta'e uummata Oromootti himu. Yaada jedhu qaba. Kabiraa Dr. Haanook bulchiinsi muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad namoota sabboonummaa Oromoo qabaniif keessaa baasaa jira kun iyyuutu jira. Amma akkuma waliigalattuu muummichi ministeeraa yooniif adeemsa kanarraa hin deebi'u ta'e maaltu dhalata Itoophiyaa keessatti namoonni garii kan amma paartii biyya bulchaa jiru irreen keenya jabaadha dhaadannoo ijoollee ol kaasaa jiru mormiin ammoo jabaataa jira. Seenaa Itoophiyaa haga haleessa keessa dabarretti qaamoleen biyya bulchan osuma dhaadatan yeroo isaan uummata waliin wal burkuteessanii fi allayyaa seenan argina. Maaliif kan namoota sabboonummaa qaban uummanni jaalatu of keessaa baasummaa barbaachise yoo mootummaan kun sirna dimokiraatawaatti kan injifannoo uummataa argame kana wareegama uummataatiin argame kana gara sirna dimokiraasii duubatti kan ceesisuuf qabsoorra jiru ta'e. Muummichi ministeeraa afaan Oromootiin kan nutti himu Oromummaan sabboonummaan Oromoo diina akka ta'e dubbata. Kanaaf ka warra Habashaattis ka warra Nafxanyaattis kan inni dubbatu sabboonummaan Oromootiif Oromummaan diina biyya sana akka ta'e dubbataa jira. Amma kan ifa ba'e jechuudha. Kanaaf gama kamiiniyyuu sabboonummaa Oromoo fi namoota quuqama Oromoo qaban rukutuu ari'uu yookaan biyya baasuu yookaan hidhuu furmaanni isaanii. Sababa kanaatiif wanti muummicha ministeeraa quunnamuu danda'u waanuma wayyaanee quunname yookaan sanaa ol kan nama saalfachiisu ta'uu danda'a. Uummanni Oromoo dammaqiinsi uummanni Oromoo yeroo ammaatti qabu dammaqiinsa waggaa 5 dura ture ol hedduu risoorsii yookaan qabeenyaan biyya keessa jiru in terms of information akkasumas immoo jaarmeewwanni mormitootaa Oromoo bebbeekamoon qondaaltonni mormitootaa bebbeekamoon biyya keessa jiraachuun kun qabeenya guddaadha. So dammaqiinsi Oromoo yeroo ammaa yeroo itti tuffii Habashaan yookaan Nafxanyaan Oromoo irraan geessisu itti fudhatu miti. Kanaaf wanti isaan eeggatu yookaan wanti ta'uu malu waggaa tokko ta'uu danda'a, waggaa 2 ta'uu danda'a, sanaa ol ta'uu danda'a, waggoota muraasa ta'uu danda'a. Muummichi ministeeraa kabajaaf nagaadhaan taa'ee waliin galle biyya sana keessatti. Warra biyya keessa jiru waliin walii galuu qofatu hin taane ijoollee ilmaan Oromoo warra bosona keessa jirtu waliin akka sadarkaa addunyaatti beekamtii qabuun yoo waliin galle eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kun yoo hin taane yeroo ammaatti Oromoon ifaaf ifatti gara lolatti deemu jira jechuudha Oromoon. Kana booda nama muraasa miti kan meeshaa baatee bosona keessa deemu. Oromoo mara deemuuf deema. Maaliif Oromoon akka Oromummaatti jiraachuun isaa gaaffii jala gale amma. Yeroo itti Habashaan Oromummaa diina gochuudhaan labsii jibbiinsa haasaatiin yeroo isaan itti yakka gochuuf qophaa'aa jiranitti
Oromoon nagaan jiraachuu hin danda'u. Ofirraa faccisuu qaba. Ofirraa defend gochuu qaba Oromoon. Sadarkaa kanarra geenye jechuudha yeroo ammaa. Daawwattoota BBS marii hordofaa jirtan kun tamsaasa kallattiin BBS irraa isin bira gahuu ogeessa seeraa Dr. Haanook Gabbisaa waliin marii gaggeessaa jirru. Mariin keenya ammallee itti fufee jira. Dr. Haanook Gabbisaa akkuma hundi keenya yaadannu waa'ee Finfinnee qabsoo Oromoo keessatti dhimma addaati. Dhimmi Finfinnee dhimmi dantaan Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhamu kun qabsoo Oromoo keessatti mata duree jabaadha. Akkuma reefu kaasee gaafatamaa bulchiinsaaf lafaa kan Oromiyaa duraanii obbo Dr. Milkeessaa Miidhagsaa aangorraa kaafamanii jiru ji'oota dura. Mee dhimmi Finfinnee kun amma maalirra jira? Namoonni garii ammallee saamicha lafaa itti fufee jira waan jiru haasaa jiru. Maaltu deemaa jira akka odeeffannoo qabdu? Guyyaa lama booda waltajjii Oosaa irratti waa'ee Finfinnee kana waraqaa qorannoo kanaan dura gaggeeffamaa ture dhiyeessuuf hin deema. Haa ta'uti gabaabsee asitti waan siif himu dubbiin Finfinnee ammatti uummanni Oromoo kaasuu hin qabu. Maaliif yoo naan jette mammaaksa yeroo hedduu an gargaaramu tokko jira. Mana hantuutaatiif biqilan argan. Biltsiginnaatu dubbii Finfinnee nuuf deebisa jennee eeguun hin ta'u. Of goomsuu of sobuudha. Kana miti. Uummanni Oromoo waa'ee Finfinnee ilaalchisee lafti saamamuun, manni saamamuun, qeerroo walirratti ijaaranii, qeerroo Shawwaa jechuudhaan, qeerroo Wallaggaa jechuudhaan walirratti ijaaranii tokko dararanii tokko miidhuun sirna biltsiginnaa keessatti kan takkaa sirna adda biraa keessatti hin argamne kan amma argamaa jiru. Oromoon gaafa akkasii walirratti qooddee manaaf lafa tokko firtee kaan gaafa dhiistu kaan gurguratee gaafa yakki Finfinnee keessa gaggeeffamaa jiru seenaa keessattis galmaa'ee ta'a. Kanaaf furmaata kan jedhu dubban. Furmaatni sirna biltsiginnaa miti kan kennu furmaata Finfinnee kan kennu. Hin danda'amu. Yeroo ammaatti Finfinneen kan jiraatu yoo Oromoof Oromummaan yoo jiraate. Amma Oromoon jiraachuunsaa gaaffiidha yeroo ammaatti akka Oromootti. Aniif ati har'a afaan sabboonummaadhaan afaan Oromoon Finfinnee keessa dubbachaa deemuun gaaffiidha yeroo ammaatti. Olaantummaa Habashaa qabdurraa kan ka'e. So Finfinnee baraaruudhaan dura Oromoon of baraaruutu irra jira. Kanaaf immoo dubbiin Finfinnee siimtamiidha yookaan indikeeshiniidha malee madda rakkoomti. Yoo Oromoon aangoo qabaate, yoo Oromoon dhuguma waliin ta'ee aangoo qabaate, dubbii Finfinnee nama hin kadhattu, negosheetii hin gootu, dirirdirii hin gootu, ofiif deebisa. Jalqaba lafa isaa sekiurii godhachuu Oromoo. Lafa isaa sekiurii godhachuuf humna waraanaa qabaachuutu irra jira. Humna waraanaa mataasaa. Humna waraanaa jedhanii 60,000 kan isaan leenjisan nafxanyoota Oromiyaa keessa jiraatu ka afaan Oromoo beektu kan jibbiinsa Oromoo qabdu walitti qabuudhaan Oromoo irratti leenjisan. Kan isaan leenjisaniif kun immoo filannoo dhufaa jira waan jedhaniif filannoo kana irratti akka isaan korojoo gargaaranii mootummaa gargaaranii nama mirga namaa sarbanii erga filannoon gaggeeffamee jarreen kun mishinii biraatti darbuudhaan kanaaf akka qophaa'an Oromoo eeguudhaafis miti Oromoo cabsuuf akka qophaa'an. Kanaaf furmaanni Finfinnee furmaanni siyaasaa furmaanni dinagdee Oromoo qabu tokkoof tokko aangoo siyaasaa qabachuudha. Kana qofa kan Oromoo baasu kana booda. Negosheetii goona hin mari'anna lafa kee irratti mana kee irratti hin mari'achuu hin dandeessu. Waa'ee Finfinnee irratti Oromoon maaliif mari'ata? Waa'ee Baardaa irratti mari'achaa jira Oromoon. Maqalee irratti negosheet gochaa jira Oromoon. Hawaasaa irratti negosheet gochaa jira Oromoon. Maaliif magaalaan Oromoo Finfinnee irratti maaliif negosheet godha? Seera akkamiirraa dhufe kun? Sababa kanaatiif dhugaa walitti dubbachuun hin ga'a. Haala adda addaa dhossuun ragaa jiru dhossuun yeroon isaa darbee jira. Lafti Oromoo biyyi Oromoo kan Oromoo fi kanneen Oromiyaa keessa jiraatan saba kamiyyuu. Kanaaf Oromoon negotiationiidhaan miti aangoo siyaasaatiin sandeeffataa jechuudha. Mee jalqabuma mootummaan federaalaa Itoophiyaa teessuma isaa Finfinnee godhatu irratti waliigalteen humnoota siyaasaa gidduu hin turre mootummaan federaalaa
raroo isaa yookaan teessuma isaa Finfinnee godhachuun mormiin lafa Oromoo irratti akka ka'uuf sababa ta'e warreen jedhanii dubbatan illee ni jiru Dr. Haanook Gabbisaa. Mootummaan federaalaa fi humnoonni siyaasaa yeroo sanii teessuma isaanii magaalaa guddoo biyyattii Bahar Daar yookaan Maqalee yookaan Hawaasaa gochuuf yaadni dhiyaatallee hin jiru Finfinnuma jiffatee kanaatu rakkoo fidee warreen jedhanii jiru jalqabuma dogoggorri uumamee jira bakka kanatti. Dogoggorri uumamee hin jiru. Magaalaa guddittiin biyya kamiyyuu biyyoonni addaa magaalaa guddittii fi teessuma mootummaa federaalaa ni qabu. Mootummaa federaalaa jechuun mootummaan federaalaa lafa hin qabu. Mootummaan federaalaa kan qabu biyuldingii qaba. Yookaan immoo ijaarsa qaba. Ijaarsa waajjira itti hojjetoonni isaa keessa ta'an lafa hin qabu. Federaala jechuun uummanni Oromoo kan beeku qabu. Federaal mootummaa federaalaa kan jiru addatti wanti ba'e hin jiru. Mootummaa federaalaa jechuun naannolee walitti dhufanii ministeerotaa fi waajjira hojii raawwachiiftuu komishinoota adda addaati. Waajjira federaalaa jechuun lafa sana miti. Finfinneen bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin bulti. Haa ta'utii garuu heera keessatti seera chaartaraa keessatti itti gaafatamummaa mootummaa federaalaatiif haa jedhu iyyuu malee itti gaafatamummaa lafaatiif miti. Lafti kan uummataati, kan sabaati, kan Oromooti. Minilik gaafa jalqaba Oromoo gaafa cabsu Finfinnee irraa eegala. Gara Arsii gaafa deemu, gara adda addaatti gaafa deemu, gara Saawuzii gaafa deemu jalqaba Finfinnee kan inni qabate. So sababa kanaatiif saamichaa fi hanna lafaatirraan kan Finfinnee kan hundooftu. Ka jedhaati Oromoon namni sabaaf sablammii mana ijaarratee dinagdee hundeeffatee Finfinnee keessa jiraatu mirga isaati jiraachuun bakka barbaade deemee jiraachuun mirga isaati. Haa ta'uutii garuu Oromoon lafa dhabee Finfinnee irratti kufee ciisa. Adaamaa irratti Oromoon karaa irra ciisa lafa jiraatu dhabee. Habashaan garuu lafa Oromoo saamuudhaan lafa Oromoo hatuudhaan abbaa biyyummaa biyya Oromiyaa irratti naannoo Oromiyaa irratti mirkaneeffatu. Oromoon Bahar Daariin hin gaafanne, Gondariin hin gaafanne. So gaaffii ati kaasteef federaala jechuun it's the building. Buildingii kan keessa jiru malee naannoo magaalaa DC fudhannee ilaaluu dandeenya. District of Columbia lafti magaalaan kan mootummaan Ameerikaa kan irra jiru isteetota lamatu jira. Isteetonni lamas Meerilaandii fi Virgiiniyaa jira. Lafa maayilii 10 iskweerii maayilii 10 kennaniif san calaa darbuu hin danda'u. Sanayyuu maaliif kennaniif akka mootummaan federaalaa mana irratti ijaarratee waajjira irratti ijaarratee hojjetoonni isaa achi keessa jiraataniif. Mootummaa federaalaa jechuun kan yeroo barbaadan fudhachuu ni danda'u. Isteetonni yookaan naannoleen achi bira jiran. So Finfinnees yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan uummanni Oromoo mootummaa federaalaatiif akka waajjira irratti ijaarratee hojii federaalaa akka hojjetuuf kenneef malee lafa sana dhuunfata jechuu miti. So akkasiin ilaalamuutu irra jira. Jalqaba uummanni Oromoo xiinsammuusaa fayyisuutu irra jira. Xiinsammuun uummata Oromoo akka waliigalaatti lafti kun kan Oromooti jalqabaa kaasee. Federaalli maaloo sababa hojiitiif achirra taa'uu danda'u jedhanii fudhachuu danda'utu irra jira yaada jedhu qaba. Eka biraa magaalota Finfinnee ala yoo baanes magaalaan akka jiran hawaa fi kaaba Oromiyaa wallatti yoo tarkaanfannes Oromoon qabiyyee lafaa jabaa gaafii qabiyyee lafaa naannoo kanarratti qabu mulqamee jira yaada jedhutu jira. Mee sirna amma jiru kana jalatti gaafii Oromoo ulfaataa kana deebisuun akkamiin danda'ama Dr. Haanook Gabbisaa? Sirni kun gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u. Kana jala murree dubbachuu hin danda'a. Yeroo ammaatti yeroodhaa gara yerootti guyyaadhaa gara yerootti ragaadhaan kan deeggarame wantoonni hargaa hubachaa dhufne jira. Tarii sirni kun gaaffii Oromoo deebisuu danda'a kan ta'u yoo ta'e jaarmayoota mormitootaa fi uummata akka waliigalaatti gam adda addaatiin abbootii dhimmaa kana keessa jiran waliin taa'ee tokko yoo aangoo hirachuu danda'e. Lammaffaa Oromiyaan ijoollee Oromoof harka Oromootiin yoo bulte malee waajjira muummicha ministeeraatii bilbilaan pirezidaantii Oromiyaa bilbilanii ejajuudhaan osoo hin taane sirna federaalaatiin buluudhaaf yoo jaarmayoleen Oromoo kan dhuguma Oromoof dhaabbatan yoo Oromiyaa qabatan yoo ta'e haga tokko gaaffiin Oromoo deebi'uu danda'a. Kan kanaan achi akkuma wayyaaneen Maqalee itti galte warri kunis bakka itti galan barbaadu. Uummanni kun
akka Profeesar Mararaan jedhu uummanni waan nyaatu dhabe hooggantoota isaa nyaata. Uummanni Oromoo waan nyaatu dhabe bakka bulu dhabe lafa dhabe lafa isaarratti maqaa Oromootiin irratti daldalan yeroo ammaatti. So kun immoo yeroo it's about time. Seenaa yeroo dhiyoo wayyaanee irraa waanuma nuyi argine warri kun immoo sancaalaa darara sancaalaadha kan Oromoo irratti gaggeessaa jiran. Darara wayyaanee Oromoo irratti qaqqabsiise caalaadha warri kun kan gaggeessaa jiran. So kanaaf it's just about time. Kabira Dr. Haanook Gabbiisaa yoo muummichi ministeeraa kun dhiibbaan kallattii hedduun irratti gaggeeffamaa jiru kun itti jabaatee aangoo irraa kan kaafaman ta'e yookaan fedhii isaaniitiin aangoo kan gadhiisan ta'e nama bakka isaanii bu'uurratti humnoonni siyaasaa biyya san keessa jiran walii galuu hin danda'an yaada jiru jira. Yaadni garaagaraa paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran qaban kan Oromoo dabalatee yoo muummichi ministeeraa kan kaafaman ta'e namni gara aangoo dhufu kun hagarumaa biyyattii tasgabbeessuu hin danda'u yaada jiru jira. Kun mul'ata akka nama ogeessaa tokkotti akkamitti dhugaadha. Yeroo ammaatti nama Oromoon jaallatu kun dhugaadhuma. Yeroo ammaatti Baqqalaa Garbaa fuutee yoo waajjira muummee ministeeraa gooteetti yoo laatti waa gochuu hin danda'u. Rakkinni nama dhuunfaa qofa miti. Yes, namni dhuunfaa rakkina tokko ta'uu danda'a. Rakkinni garuu sirni biyya sanaa kana jechuun Ethiopian state jechuun hundeeffamni ishee ijaaramni ishee anti-Oromoo principle irratti hundoofte. Anti-Oromoo principle jechuun Itoophiyaaf Oromiyaan yookaan Oromoon akkamiin waliin jiraachuu danda'u yoo negotiate yoo godhan yoo irra deebinee akkaataatti biyyi kun ijaartu irratti yoo Oromoof Itoophiyaan yoo mari'atan tarii furmaanni argamuu danda'a. Kanaaf jijjiiraa nama jijjiiruu utuu hin taane achirra fuutee muummicha ministeeraa nama Oromoon jaallatu gootee shoomuu dandeessa yookaan kaa'uu dandeessa. Furmaanni hin jiru. Furmaanni deep state kan jedhan yookaan harki dhokataan aangoo dhokataan seenaan aadaan biyya sanaa aadaa saba tokko irratti kan hundaa'e. Yeroo ammaa waggaa lama kana keessatti wanti ijaarame muummichi ministeeraa wanti inni hojjete seenaa durii deebisuudhaaf waan hedduu kan gana waggaa hedduu nu fudhatu. Oromoo kana booda waggaa hedduu kan barbaadu miidiyaan biyya sanaa FM'n biyya sana keessaa guyyaa gara guyyaatti arrabsoof tuffii isaan sabaaf sablammii Oromoo irratti gaggeessaa oolan sammuu namaa akkamitti akka jijjiiraa oolan waan laayyootti ilaalamu miti kun. Sababa kanaatiif nama jijjiiruuf furmaatan ta'u sirna biyya sanaa jijjiiru tokko sirna siyaasaa jijjiiru political system lammaffaan immoo sirna biyya sanaa the state system jechuun aadaa biyya sanaa sirna nyaataa biyya sanaa ilaalcha biyya sanaa kana kan sabaaf sablammii fakkeessu yoo ta'e tarii uummanni Oromoo akka tokko gaaffii argachuu danda'a. Kanas immoo hiree uummataatiin murtaa'a. Uummanni Oromoo maal barbaada? Uummanni Oromoo yeroo kamiinuu caalaa cixuuf foxxoquun akka furmaataatti ka'uu danda'utu irra jira yeroo ammaa jedheen yaada. Tole Dr. Haanook Gabbiisaa mee yaada xumuraa naaf fayyaddan yoo jiraate asumaan dabarfadhuuti sagantaa keenya kallattiin tamsa'aa jiru kana ni godhanna. Waa'ee jalqaba dubbanne waa'ee yakka waggaa 27 darbee dararaa fi ajjeechaa yakka suukkanneessaa sanyii namaa irratti uummata Oromoo irratti qaqqabaa ture ilaalchisee mootummaan OPDO waggaa 27 yakkoota ajjeechaa kana Oromoo keessaa maatiin hin miidhamin hin jiru, maatiin hin dararamin hin jiru. Akka dhuunfaattis yoo ta'e madaa kana waliin jiraan nagaadhaatti. Sababa kanaatiif Oromoon barate ogummaa isaatiin namoota dararaa kana qaqqabsiisan biyya keessaa badanii gara biyya alaatti deeman hojii hojjetamaa jiru bira akka dhaabbatan. Hojii yeroo ammaatti hojjetamaa jiru namni kamuu kan Oromoo torchar godhee dararee ajjeesee gudeedee biyya alaa baqatu Oromoo haa ta'u, Wayyaanee haa ta'u, Amaara haa ta'u itti gaafatamummaa seeraa jalaa ba'uu hin qabu. Hojii kana cimsinee hojjechaa jirra. Guyyaa muraasa keessatti ragaa walitti qabame qindaa'ee galmee
waajjira abbaa alangaa biyya Awurooppaa kan amma maqaa isaa dha'uu hin feene kan ergamu ta'a uummata kan beeksisu ta'a. Gocha kana yookaan immoo yaalii kana bira uummanni Oromoo kan dhaabbatu tokko. Lammaffaa rakkoo siyaasaa biyya keessatti yeroo ammaa argamaa jiru. Dararaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru. Uummanni biyya sanaa furmaata kan barbaadu seeraaf heerarraa furmaata barbaaduun hin danda'amu. Mootummaan jiru mootummaa jijjiiramaayyuu haa ta'u malee jijjiirama wanti jedhu karaa gadhiisee erga deeme ture. Sababa kanaatiif furmaata siyaasaa fiduudhaaf mootummaa kana waliin yookaan mootummaan kun mari'atee jaarmayolee siyaasaa Oromootii fi kan biyya keessa jiraniif ijoollee meeshaa baatanii lolaa jiran waliin taa'ee mari'atee yoo furmaata finne mootummaan kun ansiit godhamuuf deema yookaan immoo teessuma isaarraa ka'uuf deema. Kanas immoo gochuma wayyaanee irra qaqqabe yookaan waan wayyaanee irra ga'e irraa baratuun ni danda'ama. Uummanni dammaqnaan waa'ee biyya sanaa waa'ee naannoo isaatii hordofuu qaba yeroo ammaatti kan jedhu yaada kiyya xumuraa kennuun fedha. Tole Dr. Haanook Gabbisaa ogeessa seeraa asitti argamtee yaada bal'aa nuuf laatteef maqaa daawwattoota BBS'n irra deebiin ulfaadhu siin jedha. Atis galatoomi Baduri. Tole daawwattoota BBS mariin Dr. Haanook Gabbisaa waliin gaggeessine kallattiin isin bira gahaa ture isaan gammaa daawwatan ture. Horii keenyarraa hubannoon argattu jennee abdannaa qophii biraatiin hanga walitti deebinuu nagaatti Anbati Yoosufii ogeessi kaameraaf teknika keenya Abdii Jamaal sagantaa kana to'achuun nu faana ture. Horaa bulaa. Kan lammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e. Lammi rakkatee beelatti muke ni kan nyaasmaachi duubata dhufe ni mujjaa nyaatee beela rakkate gara hongee shankutee seena dubbate jarri sanyiin aangoodhaa lamda bare ni kunoo booyee bochite malee garbanyaa baandaan beeke wallole bara dhugaan daaqee sobatti tole kan bara sii kaasee kan bara lufe tokko ka'ee muudaa yoo tokko kufe ni sumnaan baay'ee bokkise kalee warra dubbiin aangoo dhagatte malee ilma abbaa yaamuu yoo ilma ta'e ifachaan seeraa seeratti ba'e harma hodhaas taanaan seera tutuma maaliif sobaan boochee duuta hundume.